Ooltanii bultanii akkam jirtu? Har'ammoo kan ilaallu dhibee nama hedduu kan ta'e waa'ee dhukkubbii garaachaa kan jedhudha. Hanga dhumaatti na waliin tura. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Dhukkubni garaachaa kan jedhamu keessoo garaachaa haguugii kan argamu gaastirik mukoozaa kan jedhamu yeroo madaa'udha yookaan yeroo kulkuludha jechuudha. Keessoon garaachaa yeroo madaa'u namni dhukkubbii garaachaa yookaan dhibee garaachaa godhata. Uumamaan garaachi keenya garaachi dhala namaa asiidii haayidrookilooriik asiid jedhamu oomisha. Asiidiin kun immoo asiidii cimaadha. Asiidii baay'ee gubuudha. Asiidiin kun bullaa'ina soorata pirootinii fi baakteeriyaa nyaata waliin garaa keenyaa seenan ajjeesuuf fayyada. Akkasumas asiidiin kun akka nu hin gubne kan taasisu wantoonni adda addaa jiru. Akkuma nama jedhee asiidiin kun akka garaachaa fi marmaan keenya akka hin miine akka hin gubne caasaalee fi mukooza adda addaa jechuudha. Dhangala'aa garaa garaatu nurraa eega. Faayidaa kennaa akkasumas akka inni miidhaan dura hin geessisne taasisa jechuudha. Garaacha sababa adda addaatiin madaa'e waliin yoo asiidiin kun wal argate dhukkubichi daran ol ka'aa yookaan cimaa ta'a. Asiidiin kun jira. Garaachi keenya sababa adda addaadhaan yoo madaa'ee jiru isa wajjin garaacha madaa'e wajjin asiidiin kun wal argannaan dhukkubbii cimaa nutti fida jechuudha. Dhukkubbii garaachaa maaltu nutti fiduu danda'a jennee yoo ilaalle kanneen gurguddoo ta'an kan dhukkubbii garaachaa nutti fidan wantoota gurguddoo lama jiru. Kana malees immoo wantootni hedduu jiru. Kanneen gurguddoo ta'an kan jalqabaa baakteeriyaa heelikoobaakteri paayiloodii kan jedhamuun kan dhufudha. Kun sadarkaa tokkoffaadha. Lammaffaan immoo qoricha dhukkubbii hir'isuuf yookaan ho'ina qaamaa hir'isuuf fayyadan peenkiiler yookaan antiipaareetiks kanneen jedhaman neenisteerooyidaal antiinfiraamaatarii diraag jedhamu kan beekaman kanneen akka ibuuproofeen, daayikiloofeenaakiif kan kana fakkaatan baay'inaan fayyadamudha. Isaan kun isaan gurguddoo lamaanidha jechuudha. Kanneen armaan olii lamaan yeroo hedduu dhukkubbii garaachaa namatti fiduun haa beekaman malee kana malees wantoonni hedduun jiru kan dhibee garaachaa nutti fidan. Isaan kana keessaas alkoolii baay'isuu akkasumas immoo tamboo xuuxuu kana malees dhukkuba cimaa qaamaa biroo qabaachuu fi abiddaan gubachuu yookaan istireesiin ta'e nurra jiraachuu. Fakkeenyaaf infekshinii qaama keessa faca'e sepsisii, meninjaayitis, infekshinii ciccimaa ta'e yoo nu qabate istireesiin sun akka garaachi keenya madaa'u godha. Kana malees immoo kanneen abiddaan gubatan istirees alser, karningal alser kan jedhaman jiru. Isaan kun garaacha keenya miidhuu danda'u. Qorichootaaf araadawwan garaagaraa kanneen akka kookeenii akkasumas kanneen garaacha keenya miidhuu danda'an hedduu jiru. Kana malees nyaata summaa'e soorachuu nama rakkoo hadhooftu qabu kan baay'ee riifleeks kan jedhamu nama dhibee. Kana malees rakkoo sirna ittisa dhibee qaamaan wal qabate autoimmune disorder kan jedhaman ittisoon qaama keenya ittisuu qofa osoo hin ta'in yeroo deebanii qaama keenya miidhan autoimmune disorder yeroo jedhaman ittisoon qaama keenya garaacha keenya illee miidhuu danda'a jechuudha. Kana malees dhiphina sammuu qabaachuu, dhiphachuun, bututuu sammuu qabaachuun asiidiin garaachaa garmalee akka dabalu taasisuudhaan garaacha keenya miidhuu danda'a. Nyaata ashaboon itti baay'ate nyaachuu, mi'eessitoota nyaataa kanneen akka barbaree, mixmixaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo hedduu heddumminaan nyaachuu, mi'eessitoota nyaataa kanneen jennu ispaayisii fuudis jedhamu. Warri kun warra nyaata mi'eessuuf fayyadan keessumaa yeroo ayyaanaa yeroo adda addaa heddumminaan fayyadamna. Isaan kun garaacha namaa miidhuu danda'u jechuudha. Mee mallattoolee dhibee garaachaa ilaallu. Mallattooleen dhibee kanaa yeroo turtii yookaan duureeshinii fi siiveeriitii irratti hundaa'uudhaan namaa namatti garaagarummaa qabaachuu qabu. Hangam namarra tureera, akiyuutii moo kiroonikiidha. Akkasumas dhibee garaachaa salphaadha moo cimaadha kan jedhu irratti hundaa'uudhaan namaa namatti garaagarummaa qabaachuu danda'u. Mallattooleen kunneenis tokko dhukkubbii garaadha. Garaa handhuuraa olii fi laphee gaditti akkasumas dugda duubaa namatti dhaga'amu. Handhuuraa olii fi laphee gaditti kan nama gubu dhukkubbii akkas namatti dhaga'amu. Akkasumas dhukkubbiin sunis gara dugdaatti kan namatti dhaga'amu. Dhukkubni kun darbee yookaan walitti aansuudhaan akka waan gubaa yookaan waan muraa ta'ee nutti dhaga'amuu danda'a. Gubaan laphee jira. Kunis mallattoo garaachaa keessaa isa beekamaadha. Haa ta'u malee gubaan laphee dhukkubbii garaachaa hin dabalata. Dhibeen singiggoo gubaa laphee fiduu danda'a. Dhibee singiggoo jechuun asiidiin garaacha keessa jiru gara liqimsituu gara esoofagasiitti yoo dhufe jechuudha. Isaan kun gubaa laphee fiduu. Kana malees balaqqamsiisaa yookaan haqqee darbees yoo siiver ta'e yoo baay'ee cimaa ta'e dhiiga makachuu danda'a. Dhiiga yeroo makatu immoo wanti balaqqamsiifamu kun wanti haqqee kun bifa gurraacha ta'uu danda'a yookaan fireesh bileed dhiiga haarawaa ta'uu danda'a.
akkasumas foolii nyaataa nama jibbisiisu. Kana malees fedhii nyaataa dhabuu, garaan nama bokokuu, bobbaan nama sarduu, nama sardamsiisuu jechuudha. Akkasumas deeffuu foolii gaarii hin taane qabaachuu, ammaa deeffachuu, fedhii nyaataa dhabuu, hirqinfachuu fi kan kana fakkaatan jiru yeroo hedduu. Mee namni dhibee garaachaa qabu akka waliigalaatti maal gochuu qaba jennee yoo ilaalle, kan jalqabaa al takkaatti baay'isanii nyaachuurra xixiqqeessanii ammaa nyaachuu. Al takkaatti baay'isanii nyaatanii garaacha guutuurra xixiqqeessanii ammaa nyaachuu. Kana malees suuta nyaachuun sirriitti alanfataa liqimsuu. Nafa liqimsuurra suuta nyaachaa alanfataa liqimsuu. Kana malees sa'a hirribaa dura sa'a 2 waa nyaachuu dhiisuu. Fakkeenyaaf sa'a 4tti rafa yoo ta'e nam tokko halkan sa'aatii 4tti sa'a 2 booda nyaata nyaachuu dhiisuu. Kana malees halkan namatti caala yoo ta'e mataa siree ol qabanii rafuu. Halkan yeroo ciisnu caalaa nu guba yoo ta'e yeroo ciisnu mataa siree ol qabnee rafuu. Akkasumas uffata baay'ee nama qabu uffachuu dhiisuu. Keessumaa uffata garaa keenya jabeessee qabu uffachuu dhiisuun hanga ta'e ni fayyada. Kana malees wantoota baay'ee ho'aa ta'anis ta'e baay'ee dilallaa yookaan qorraa ta'an nyaachuuf dhuguu dhiisuu. Lamaanuu gaarii miti. Kan baay'ee ho'aa ta'es baay'ee qorraa ta'es isaan kana lamaanuu nyaachuus dhuguus dhiisuudha. Kana malees akka nyaataniin sosochii qaamaa gochuu dhiisuu. Akka nyaataniin asiif achi sosochii qaamaa taasisuu dura xiqqoo tasgabba'anii erga nyaanni garaacharraa hanga ta'e gadi darbetti obsuun barbaachisaadha. Kana malees ulfaatinni qaamaa ol ka'aa yoo ta'e hir'isuu yaaluu. Kanneen obees ta'an, kanneen ulfaatinni qaamaa isaanii baay'ee ol ka'aa ta'an ulfaatina qaamaa hir'isuu yaaluudha. Kana malees aarii yookaan butoota sammuu fi kan kana fakkaatan yoo qabaatan hir'isuu yaaluun barbaachisaadha. Yoo namni baay'ee aaru yeroo hedduu yeroo nam tokko aaru asiidiin oomishamu garaacha keessatti ni dabala. Kun immoo garaacha miidha waan ta'eef hanga danda'ametti aarii irraa of qusachuudha. Kana malees wantoota akka buna qofa osoo hin ta'in kan kaafeenii of keessaa qaban, wantoonni kaafeenii of keessaa qaban akka asiidiin oomishamu waan taasisaniif dhibee garaachaa namatti fidu. Kanaaf wantoota akka bunaa fi kaafeenii of keessaa qaban fayyadamuu dhiisuu yookaan hir'isuun barbaachisaadha. Kana malees dhugaatii akka alkoolii fi kaarbooneetid ta'an kan akka kookaa-kollaa fi kan kana fakkaatan dhuguu dhiisuu yookaan hir'isuu. Kana malees qorichoota akka ibuprofen, daayiklofeenaakii fi kan kana fakkaatan fayyadamuu dhiisuu. Jalqaba akkuma jedhee qorichoonni akka ibuprofen, daayiklofeenaak, aspiriin kanneen jedhaman kun dhibee garaachaa namatti fidu. Isaan kanarraa of qusachuudha. Kana malees kanneen asiidawaa ta'an siitiriik asiid hedduu of keessaa qaban nyaata kanneen akka burtukaanaa, akka timaatimii, kan cooma hedduu of keessaa qaban kanneen nama guban kan akka qaaraa baay'inaan fayyadamuu dhiisuu. Akkasumas mi'eessituu nyaataa kan jedhaman kanneen akka barbaree hedduminaan fayyadamuu dhiisuu. Soorata kanneen akka ruuzii, daabboo, damma, itittuu aannanii, aannan osoo hin ta'in itittuu aannanii. Aannan yeroo hedduu namatti dhimsaa, itittuun aannanii garuu hanga ta'e ni fayyada. Dhibee garaachaa namarraa hir'isuuf isaan kana immoo gargaaramuudha. Akka waliigalaatti dhibee garaachaa ilaalchisee wanta inni qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaaffii kamiyyuu qabaannaan waa'ee fayyaa koomentii jala naa ka'aa. Turtii gaarii.